Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa biyya lafaa kanarraa xumuree mirga Waaqayyo Abbaatti ol ba'uu isaa dura bartoota isaa akkana jedhee abboome. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 hanga 20tti. Abboommiin kun kanneen isatti amananii isa duukaa bu'an hundaa abboommii ilaallatudha. Namni dhugaa wangeelaatti amane hunduu dhugaa isaaf gale dabarsee kanneen birootti dubbachuun gara ifa argeetti kanneen dukkana keessa jiran waamuuf affeeruun abboommii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waldaan Makaan Yesuus Biiftuu Boolee namoota akka Aadde Tsahaay Tolasaa dhugaan wangeelaa isaanii galeef dhugaa kana dabarsanii dubbachuudhaaf haalaaf yeroo hin filanneen tokkummaa kadhannaarraa buufata lallabaa ta'uudhaan waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makaan Yesuus waldaa afaan Oromoo Finfinnee jalatti dhalatte. Dhalattees utuun turin of danda'uudhaan gara waldaatti guddatte. Baay'ee utuun turin tajaajila misiyoonummaa isaarra waldoota baay'eedhaaf ittiin fakkeenyaaf kaka'umsa guddaa taate kana jalqabde. Yeroo sanatti affeerraa Sinoodosii giddu galeessa Itoophiyaan haa jalqabdu iyyuu malee sanaan booda garuu utuu walirraa hin kutin tajaajiltoota geggeessitoota yeroodhaa yerootti jijjiiraman koreewwaniif amantoonni waldattii tokkummaadhaan tajaajila misiyoonummaa yookaan babal'isuu wangeelaa kana haala addaaf ajaa'ibsiisaa ta'een hojjechaa jiru. Walumaa galatti waldaan kun erga bu'uureffamtee kaaftee bakka buufata lallabaa 96 kan bu'uuressite yeroo ta'u isaan kana keessaa 28 of danda'anii waldaa ta'uudhaan buufataalee lallabaa kan biraa hundeessuuf hojii babal'isuu wangeelaa hojjechuu irratti argamu. Buufataaleen 35 ammoo waldoota guddifachuuf hordofuu danda'anitti kennuudhaan waliin hojjechaa jirti. Kanneen hafan 33 ammoo ammayyuu tajaajilaa ramaduudhaan waan barbaachisu hundaa gochuudhaan gara waldaatti guddisuuf hojii isheetti fuftee jirti. Waldaan Biiftuu Boolee hojii misiyoonummaa kana Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan godinaalee jaarratti bal'inaan hojjechaa turteetti. Hojjechaas jirti. Isaan kana keessaa Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhiyaa, Shawaa Bahaa, Arsii Lixaa, Arsii Bahaa fi Baaleen isaan kana keessatti waggoota darbaniif hojii babal'isuu wangeelaa yookaan misiyoonummaa bu'aa qabeessa ta'e babal'achuu mootummaa Waaqayyoo ijaan mul'atuuf lakkaa'amu hojjechuu dandeesseetti. Waldaan Biiftuu Boolee tajaajila babal'isuu wangeelaa yookaan misiyoonummaa kanaaf hamma har'aatti qarshii miliyoona 7.4 tilmaamamu baasuudhaan ifni wangeelaa kun akka warra dukkana keessa jiran bira ga'uuf ga'ee ishee hundumaa baateetti. Hojii guddaaf waamicha bareedaa akkasumas abboommii Gooftaa keenyaa raawwachuu kana keessatti qaamonni qooda fudhatan hedduudha. Namoonni baay'een fagoof dhiyoo jiran qabeenyaa isaanii utuu hin qusatin tajaajila kanaaf dhangalaasaniiru. Amantoonni fi tajaajiltoonni baay'een ammoo utuu walirraa hin kutin tajaajila kana qabeenyaaf kadhannaa isaaniitiin deeggaraniiru. Namoonni baay'een ammoo bifa adda addaatiin keessatti hirmaataniiru. Koreewwaniif gartuuwwan waldaa kanaa of kennuudhaan buufataalee lallabaa kana dhaqanii jajjabeessuun cinatti waan barbaachisu waldaa waliin ta'uudhaan guddachuu buufataalee lallabaa kana keessatti gumaachi isaanii bakka guddaa kan qabuuf yeroo hundaa kan yaadatamudha. Tajaajiltoonni waldattii buufataalee lallabaa kana irra adeemuudhaan sirna garaagaraa raawwachuuf leenjiif barsiisa adda addaa kennaa turan utuu hin galateeffatin darbuunis hin danda'amu. Isa kana malees jaarsolii waldaa tajaajila kanaaf ejjennoo isaanii hin geeddarre qabaachuun waldaa kanaas milkaa'inaaf har'a ga'uu tajaajila dinqii ta'e kanaaf ga'eensaa guddaadha. Lubbuu kumaatamaan lakkaa'aman mootummaa Waaqayyootti dabaluu keessatti tajaajiltootaaf luboonni hedduun qooda fudhatan illee tajaajiltoonni akka Aayilaa baay'ooliif fakkeenya ta'an akka jiranis utuu hin kaasin darbuun hin danda'amu.
Dargaggeessi Aayilaa jedhamu kun jireenya isaa guyyaa guyyaa utuu gaggeeffatu guyyaa tokko raadiyoo sabanee dhaggeeffachuuf dambalii sagalee qulqulluu qabu utuu barbaadu qubni harkasaa raadiyoo sagalee misiraachoo irra bu'e. Barsiisa sagalee Waaqayyoo achiin kennamuuf qalbii namaa booji'uu dhaggeeffachuu eegale. Utuu hin dhumu ta'ee jedhee utuu inni qalbii isaatti kennee dhaggeeffatu waamicha gochuu eegalan. Bakka jirtanitti Gooftaa Yesuusiin amantanii akka hordoftan fayyisaa jireenya keessanii gochuudhaanis akka simattan jechuun ergaa dabarsuudhaan sagantaan sun ni dhume. Ifti jireenyaa guyyaa sana Aayilaa keessa seene garuu har'a baay'oliif darbee ibsaa jira. Aayilaan erga sana dhagee booddee maatii isaa waliin Waaqayyoo waaqeffachuu jalqabe. Waldaan Biiftuu Boolees naannoo Qarsaa Mirxiitti buufata lallabaa banuu isheetiif namni kun maatii isaa waliin karaa ta'ee waldaa kana simate. Tajaajilli naannoo Qarsaa Mirxiis mana isaaniitti jalqabe. Har'a ganda sana hundaa dhaalee fayyuu namoota baay'eetiif sababa ta'eera. Akka waldaan afaan Oromoo naannoo kanatti hojjettu erga maatii koo wajjin walii gallee booddee waldaa saba ishiitti afaan Oromooti wangeela lallabdu ishii kam jedhee qoradhee waldaa Biiftuu Boolee afaan Oromoo ta'uu ishee ergan baree booddee iyyata gara waldaa Biiftuu Booleetti galfachuudhaan waldaan Biiftuu Boolees akkuma kanaan bara 1996 akka lakkoofsa Habashaatti iddoo lallabaatti ofitti nu fudhattee haadha taatee iddoo lallabaa keenya guddisaa turte. Itti fufuudhaan Aayilaan leenjii barbaachisaa erga fudhateen booda tajaajilaa wangeelaa ta'uun tajaajila jalqabe. Guyyaadhaa guyyaatti hojii Waaqayyoo babal'achaa deeme. Tajaajilli jirus humna isaa ol ta'aa dhufe. Homaa hin sodaanne. Hojii isaattis gammadaa jajjabaachaa itti fufe. Obboloota kan biraas of cinatti dabalate. Kan baay'ee nama dhibuuf of kennuu isaa Gooftaa jaallachaa deemuu isaa ibsu ammoo waa'ee obboloota tajaajila sana keessatti of cinatti dabalee utuu waldaa Biiftuu Booleetti hin beeksisin mindaa xiqqoo waldaan Biiftuu Boolee isaaf kennitu irraa qooduudhaan isaaniif kennaa tureera. Aayilaan waldaa isaa waldaa Qarsaa Mirxii amma buufata lallabaarraa gara waldaatti guddisuu bira darbee buufataalee lallabaa 7 fi bakka geessisuu wangeelaa 3 hundeessuudhaan hojii misiyoonummaa babal'isuu wangeela mootummaa Waaqayyoo onnateetti fufee hojjechaa jira. Hojii kana keessatti rakkoolee hedduunis turaniiru. Ammas jiru. Gara fuulduraattis ni jiraatu. Rakkoolee jiran hundaa yoo kaasne adeemsa keenyaaf danqaa akka isaan ta'an akka isaan mogolee namaa buusan beekamaadha. Rakkoolee jiraniif furmaata barbaadaa Gooftaa guddaan waameef amanamaa ta'e akka qabnu itti himaa hojii keenya akka itti fufnu beeksisaa deemna. Waldaan amantoota wangeelaa Makaana Yesuus Biiftuu Boolee tajaajila misiyoonummaa kana erga bu'uureffamtee kaastee hojjechaa turte. Hojjechaas jirti. Gara fuulduraattis itti fuftee ni hojjetti. Isa kanaafis waajjira hojii kanaaf barbaachisu banuudhaan misiyoonummaa guutuu tajaajila barbaachisu kennu isa kanaan dura caalaatti irratti xiyyeeffattee hojjechuudhaaf murteessitee gara hojiitti seentee jirti. Waajjirri kun ammoo kanneen armaan gadii sadan irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf qophii isaa hundaa xumuree jira. 1. Babal'isuu buufataalee lallabaa. 2. Wangeela musliimotaan ga'u. 3. Wangeela amantoota waaqeffataaf ga'u. Kana irratti hojjechuudhaaf hojiitti seenee jira. Akkuma kana ammoo qajeelfamootaa fi tarsiimoo misiyoonummaa qopheessuudhaan amantoota misiyoonummaaf of kennan tajaajiltoota ergama isaanii beekanii tajaajilan waldaa kiristaanaa misiyoonoftuu abboomii Gooftaa raawwachuuf of kennite biyya lafaa kanarratti baay'isuudhaaf hojjechuuf kutannoodhaan qophaa'ee hojiitti seenee jira. Egaa kanneen dhugaan ifa wangeelaa isiniif gale dhugaadhumaan anduuka buutuu Kiristoosidhaa jettanii amantan hojii misiyoonummaa waldaan Biiftuu Boolee jalqabde kana akka deeggartaniif waliin dhaabbattan isin gaafachaa waldootiin kan biraas bal'inaan hojii dhumaaf xumura hin qabne kana keessatti qooda isin irraa eegamu hundaa akka baatan isin gaafanna. Tajaajiltoonniif amantoonni hojii kana keessatti of kennuudhaan qooda fudhachaa jirtanis caalaatti cimtanii nuffii malee dhugaa hubattaniif ifa argitan kana kanneen biroof akka qoodan jaalala Gooftaatiin isin gaafanna. Ergamichi Phaawulos ergaa isaa warra Roomaaf barreesse keessatti akkana jedha. Namoonni immoo nama ittiin amanne attamitti waamma ture? Attamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beekne amanu ree? Namni tuu isaanitti hin lallabin attamitti waa'ee isaa dhaga'u ree? Namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree?
warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu kan jedhullee caafamee jira. Roomee 10:14-15 waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu boolee kutaa misiyoonummaarraa amajjii 2020 galatooma.